ወድቄ አልቀርም ካሁን በኋላ የሚኖረው ይሁት ደስተኛ ያማረ የፍቅር ሁሉ ነገር ይሁንለት መልካም ነገር ነው መመኝለት ግን ወደኔ ይሁት ሁለተኛ እንዳይመለስ Hadda warroota koomentii naa barreessan isaan qabadhee isin dhufe warroota koomentii naa barreessanii akkasuma namoonni YouTube banatu barbaanna jettanillee hedduun jirti koomentii keessan irratti xiyyeeffadhee dhufe koomentii irratti maaliif xiyyeeffattee dhufte waa'ee galumsa kiyyaa irratti waa'ee galumsa kiyyaatii fi akkasuma jabinaatii akkasuma humna naa ta'uu keessan irratti isin galateeffachuu dhufe assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh akkam jirtu naga keessanii fayya keessanii isin jechaan illee alhamdulillah rabbil alamin naga jira galata rabbiin galanni haa ga'u baay'ee kana galatuma baay'ee kana ulfaadha subscribe illee like illee share illee gootanii azin nagu keessan hedduu takkisan galateeffadha kanattaan sudha isinirraa badee isinirraa jechuun dafee isin hin deebifne warroota koomentii hedduu babbareeda koomentii baay'ee nama takka lama qofatu akkuma hin beekanii miti yaani lakkaffi jedhamu san ijoolleen tokko akkasuma nama lakkafanii isin jechuu barbaada hamma ijoolleen koomentii naa barreessitan baay'ee ulfaadha ammallee jabaadha like godha share godha subscribe godha namoota hedduu biraan akkanaa geettanii akka isin bira dhaabattan abdii guddaa isin irraa qaba jechuudha asuma wantoota tokko waliin ilaalla yaada isin kennitan jechuudha obboleettii tiyya takkatu akkas jedha jechuudha Makkiyaa Amaan jedhamti Walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh Munaayee qaalii baga nagaan dhuftee jettee akkas jette Makkiyaa baga nagaan dhuftee lubbuu galuuf deemtaa jettee jirti wallahi karaa nagaa galnu gali habibti ati jecha namaatiif bakka hin kennini namni yoomuu gaarii si hin jedhu ati garuu ammallee eessa bee Ati ammallee eessa biyyi kee lubbuu dhiifama wajjini ammas eessa dalagaa jirta jettee obboleettiin tiyya jechuudha. Makkiyaa habibtii ani kan dalagaa jiru bakki ani jiru Qatar Dohaadha. Yoo Qatar jiraatti aloo jedhee Makkiyaa si deebi'een jiran fakkaata. Akkasuma karaa nagayaa galii biyya nagaatti galii jettee jirti. Isheen tuni naatii maan hedduu takka galatoomi Sille rabbiin nagaan gara maatii keetiitti hagalchu sin jedha. Fayyaa keetii taatee janna. Isheen tuni immoo Suufiyaani. Okay, Suufiyaa galatoomi. Dhugaa rabbi dubbachuuf ijoolleen Adaamaa kaan akkas jettee jirti. Isheen immoo tuyyuu Adaamaa kaan Adaamaa kaan akkas jettee jirti dhiifama jechuudha akkam obboleettii nagaasi hagashuu biyya keetti maatii haarawaa si taane nugattee galuu jirtaa uffata guddisanii warqee bitadhu wanti si qabu Kuwait irraayi. Okay, Adaamaa kaan guddaa takka galatoomii dhugaa keeti. Warqeen nama fayyada jechuudha dhugaa dubbachuuf warqeen faayidaa guddaa qaba biyya keenya keessatti immoo yeroo hundumaa akka biyya arabaa kana diratti hin deemtu garuu gaafa tokkoof immoo warqeen faayidaa guddaa si qaba sababni isaallee gurgurachuu dandeetta waan ta'eef kuni maaliif hojjetan obboleen kiyya biyyatti gaafa galtu waan faayidaa si qabu tokko godhachuu qabda uffanni faayidaa kan qabu takka lammaffaa wantoonni kootonni mixinne biyyuu jinniin gurgurkuni faayidaa kan qabu jechuudha. Gaa biyya keessa geettee uffanni asii bittee galtuuf ka biyya keessatti faashinii dhufu garaagarummaa qaba. Ofii kiyyaa argee waan ta'eef haa ta'u garuu wantoota xixiqqoo akka bitate jedhee yaade malee isin jechuu barbaada. Jamiilaan akkas jettee jirti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baga nagaan dhuftee sanyii jabaadhu akkanumatti ittiin of fayyadee jamuun baay'ee takka galatoomi baay'ee si galateeffadha. Afaan Ingiliffaan jira. Asittillee iftuu ko Oromoo jedha. Iftuun akkas jetteerti maashaallah jabaadhu itti ati yoo guddachuu feete koomentii namaa hin laale. Dhugaa keetti obboleettii tiyyaa maaliif hojjettanii namni gaafa ati guddachuuf taatu gaafa ati xiqqishu isi ol ka'uuf taatu hamilee si cabsuu barbaada sababbiin isaallee maal hojjettanii dhiifama sababbiin isaallee maal hojjettan
namni guddina kee barbaadu cabina kee barbaada namni akka itti jala ooltu akka ati ol hin kaane bakka hamilee kee cabsuudhaaf namni hin tattaafata amma ijoolleen irra guddinni isaanii warroota maaf nuti gadi hin baane maaf nuti akkasii kanatti hojjannee maaf nuti bakka fuullee namaa dheessina ati tokko tokko immoo hajjabattee deemti tokko tokko immoo quraana irra kaa'attee deemti tokko tokko immoo bakka hin jiraa miti yookiin viidiyoo takka lama yuutuubii siisan irratti quraana gadhiifti garuu immoo jechuudha dhugaa rabbi dubbachuu ani namoota na arrabsan jechuudha jala seenii nama sallaalee iskiriinshoot godhadhee kaa'a jechuudha maaliif boruuf hin beekamu waan ta'eef gaaf kaanii jala seenii ilaala namoonni akkanaa kun maaliin isin fakkaata fakkeeffachuu erga waa'ee rabbii beeyte erga quraana dhageeffatte erga salaatte ati maaliif nama arrabsita qabe akka ibalu san ta'uu dhabeen kee hamilee nama cabsuu akka keessanitti deebi'anii taa'uun ati hojiin qabdu ati akkasin taatu ati mixinni biyyoon taatu ati akkasiiti ati takka ani waan na dhibu keessaa jechi namaa ammoo asin godhu arrabni namaa asirraa si mul'atu adda keenya kanarra si mul'ata fakkeenyaaf dhalaan takka gaafa mataa qullaa deemte gaafa ofii isiiti shaarbii kan amma fakkeenyaaf shaarbii kan ofirraa fuudhee yoo an ofirraa fuudhe malee namni narra fuudhuun jira hin jiru ati akkasitti akka keetitti namni bakka arraba keessanii miira keessa galee shaarbii ofirraa fuudhee qullaa deemee akkasiif taata jechuudha obboleettiitii ofii asiin quraana dhageeffatti tarii garee quraanaa keessa illee jiraatti garuu asiin deebitee immoo nama arrabsite kuni hamilee namaa hanga feeti yoo yaadde kuma takka godhuu dandeettu dhugaa rabbii dubbachuuf dhiifamaa isin jechuu barbaada ani waa isinillee kaasuu otoo hin taane haasaa keessatti dhufe buleen kiyyaa warroonni na jajjabeessitanii rabbi isin haa jabeessu warroonni koomantii babbareedaa naa barreessitanii asiin nageettanii amalee rabbi sadarkaa keessan ol isin haa uufu isin jechuu barbaada warroonni gara biyyaa galtan galuuf deemtan galuu biyya keessa jirtan yookiin immoo qophiirra jirtanillee waluu agarraayu galuu deemtanis inshallah rabbiin karaa nagaa biyya nagaatti isin haa galchu maatii keessan fuula dhifa irra guddinni dhugaa rabbii dubbachuuf kun hin dalaganna jedha kun hin deemna jedha wanni an isin dhaamu saraahatti dhibbaan dhibbatti biyya namaa teettanii mallaqa dheeratti argina biyya namaa teette jireenyi biyya keessaa baran obboleen kee marra baqqaalee jechuudha marra ka ibidda ta'e jechuudha maaliif wanni hunduun akkuma argamutti akkasumatti mallaynis baa jechuudha garuu hanga feete gara jaalala namaan ta'e gara maatii kee ta'e bakkuma kamittuu hanga feetes ta'u mallaqa kee namni sitti dubbata ebaluu kee eessuma kee itti biyyoo kee hin jiru abbaa fi haadha kee bichaa gargaara san duubatti jechuudha obboleen kee wallaahi sumuunii takka namatti hin ergine gaafa biyya galtati yoo tana qabaan warri baadiyyaatu jechuudha magaala warrumti baadiyyaa kan keessuni kan dura sirraa nyaate sun sin jaalatu ati gaafa si galtee mallaqoon qabaate eessa goote sin akka nama isaan hin gargaaretti ijoollee meeqa bakka miira keessa galee bakka adda addaatti maal jechuudha kuni hin ta'u mallaqa kee guduuf as keessa kaadhu wallaahi billaa anuma isin jedhee miti mallaqa kee harma kee keessa kaa'attee guduunfattee jabeeffattee yoo jette ati intala jabduudha ebalu na jaalata jettee akkasitti xelli jettee garanattis ani waan ta'e ofii kiyyaa beeka gaafa biyyaan baaba'ee waan isin ajaa'ibu ani yoo olollee fuudhe kennee beeka sigala uummata kan beeku naan lola obboleessi kiyya jechuudha gaafa olollee fuudhanatu kennaa beekaa uummata kan beeku birriintu namaa natti fakkaatu birri maantu namaa natti fakkaatu an abbaa fedhee gargaara gaafa kaanii akkamitti akkana gootanaa jedha olaalee fuudhanatti natti miskoolan ani bilbiluma kanaa yoo jechuun bula nukee akka bilbilumti kun natti hawweedha miti namatti waan isin ajaa'iburra seenaa dheeradha
waggaa tokko colomaatii kiyyaaf hin bilbili yeroo jalqabdoo gaafa dura biyyaa bahu waggaa tokko warri kiyya duuti jedhee maan jedheen irraa bahanii ala oduun jedhe ila seenaa dheeradha jechuudha. Seenaan san isinii taa'ee takka takkaan isinii himuu jira waan keessa dare gaafa mallaqa kee qabatte hagasii as uf beekee hagasii as bakka hin jiraa miti namni suuta keessa waa barata. Duraan jechuun aniintu nama duraan yoo seenaa kee isinii hime bilbila akka itti dawwala wallaalachuudha burraa waggaa tokkoof wayi taa'ee biyya bilbilee warri narraa sabbaree karaa Finfinnee kana deemaa dhaqanii imbaasii deemaa dhaqanii itti dhabanii duuti jedhanii rabbiin alhamdulillah kinoo har'a sadarkaa kana nagahee asiin nagahee isin jechuu barbaada waan isin dhaamu akka obboleeyyatti yaatti akka maatii kiyyaatti waan isin dhaamu mallaqa keessan as keessa kaadhu. Gaafa mallaqa kee guduunfatte ati kalaas waa tokkoon rakkattu jiru. Rabbiin kee irratti barakana kaayyattee waa bichaatti godhachuudha. Duniyaa teessan keessa rabbiin barakaa jira. Birriin biyya ormaa inumaan barakattu hundumatu jedha. Maaliif ree wanni birriin biyya armbaan barakanne isin galee nutu harka keenya akkatti qabuu hin danda'u akka nama goona. Garanattis jechuudha. Viidiyoo kee isinitti dheeressee jira. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.